paaspoortii iimeelii warri jijjiiruu wallaaltan isin agarsiisaa. Googeel keessa seentanii googeel isa kana keessa. Googeel isa jedhu kana keessa seentanii obsaan eeggadha. Sana booda piroofaayilii keessan xuxxanii gaara gubbaa jechuudha. Kana booda iimeeyil keessan akkanatti isiniif baasaa. Bakka maneej yuur googeel akkaawuntii dhagaan xuxxanii paaspoortii iimeeyila keessanii jijjiiruuf jechuudha. Asirratti karaa hedduun dhaxxanii. Asirratti parsonaal infoo kanarra yoo fidattanis dhaquu hin dandeessanii. Fakkeenyaaf asirra yoo fidattanis dhaquu jijjiirachuu hin dandeessanii. Karaa hedduun isinii galuu qaba. Yoo ammoo akkana buttanii seekuriitii irra immoo kaa'attanillee waan hedduu ilaaltan keessaa waan hedduu ilaaltanii jijjiirachuu hin dandeessan. Fakkeenyaaf asirratti akkana yoo ol bunnee namni keessa jiramoo hin jiru kan jedhu ilaaluu hin dandeessanii. Kunoo hawaawii tokko keessa jira. Ilaanni kun bakkuma dhufe hin beeku. Bahareenitti keessa jira. Saawud Arabiyaa keessa jira. Akkuma argaa jirtanu kana. Nama lamatu iimeelii kiyya keessa jira jechuudha. Agartanii isa illee ilaaluu hin dandeessanii keessaa baasuus ni dandeessanii. Fakkeenyaaf isa Bahareenii kana amma yoon akkana rukute keessaa baasuu nan danda'a. Wanti nu dhufne paaspoortii jijjiirachuudha waan ta'eef amma Bahareenii meerre kunoo tuqaa sadii rukuteetan loogaawut keessaa gochuu ni danda'a jechuudha. Amma akkasitti yoon tuqe obsaan eeggadha. Yoo saayin aawutii yoon godhe Bahareenii keessaa bahee jira jechuudha. Namni Bahareenii iimeeyil kiyya keessa jiru bahee jira jechuudha. Ifa isiniif ta'e isa kana asitti isin agarsiisuuf malee wanneen isin barsiisuu bahee waahii paaspoortii jijjiirannaati. Baay'ee asirratti paaspoortii jijjiirannaan obsaan eeggattanii mee keessaa lamatti deebi'ee jira jechuudha. Inni olii kiyya inni gadii kunoo Saawud Arabiyaadhaa bakki iimeeyil kiyya keessa jiru. Paaspoortii jijjiirachuudhaaf immoo kunoo bakka paaspoortii jedhu kana cheenji paaspoortii jedhu kanas yoo rukuttanii jijjiirattanii bakkuma feetanii jijjiirachuu dandeessanii. Amma kanuma gattu qeessin agarsiisaan. Kanaafuu wanni kun waan baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef obsaan eeggadhaa yaa fiduu. Amma paaspoortii isa duraa beekuun dirqama. Maaliif yoo namni fakkeenyaaf isin hatuudhaa jedhee daftanii jijjiirattan fa'aa waan ta'e jennaan paaspoortii isa duraa beekuun keessan dirqama. Isa duraa fakkeenyaaf ammaan isa duraatti naqeera ammaan. Isa duraa keessatti naqxanii akkanatti fudhachuu qaba dirqama inni duraa jechuudha. Yoo inni duraa hin sirraatiin abadan fudhachuu hin danda'u. Maaliif keessan ta'uu baruu fire. Kanaafuu isa olii kanarratti fakkeenyaaf amma ani Riyoo 1 2 3 achi kaatanii isa gadii kanarrattis Riyoo 1 2 3 inni gaaraa didee jira jechuudha. Amma 4 faagoo natti daballa 1 2 3 namiti 4 fudhatee jira jechuudha. Amma isinii galee 1 2 3 4 jennee fudhannee isa gaaraa isa gadii itti nannee sana booda cheenji paaspoortii isa kana gattuqnaa amma kanatti isinii jijjiirama. Paaspoortii jijjiiruun kanaan jijjiiruun barbaanne waan ta'e jennaan seefii ittiin godhu. Kanaafuu isuma duraatiin naaf taa'u paaspoortii jijjiirannaan kana fakkaata obboleewwan kiyya. Waa'ee iimeeyil kana irratti yoo rakkoo qabaattan ammas waa'ee iimeeyil gaafadhaa amma isiniif deebisaa galatoomaa ulfaadhaa. Yalla.